Akkam jirtu nageenyi gooftaa isin haa baay'atu hunda keessaniifuu lafa jirtanitti ana politiin keessan nagaa fayyaa kutti galata waaqayyo. Baga jiraattanii baga har'a keessan isiniin jira warri nagaa qabdanii anis obboleettii keessan nagaa kutti galanni gooftaaf haa ta'u. Warreen mana keenyaaf addisii taatanii akkuma beekamu ta'e subscribe godhaa. Dirqama miti fedha keessanii warreen turtan immoo ilaalaa isiniin jira akkuma jirtanitti isiniin jecha har'a waa isin itti himuu dhufee hin jira yookiis immoo waan isin na gaafattan isinii deebisuu dhufee hin jira. Yeroo baay'ee na gaafatti obboleettii wayii yookaan immoo namoota baay'ee na gaafata. Isinitti hima har'a isinitti hima bor isinitti hima osoo hin jedhu yoo na ga'e dhiifaman si gaafadha dursa naaf jechuu dideeti. Maaliif mooneen koo akka duraatti rafee of hin gatu dafee ammuma daqiiquma 2-3 rabnaan hin ka'a. Yeroon qophaa'ee viidiyoon hojjedhe isinii deebisadha akkatti deebisuun nama akkasiniin jecha dhiifama sin gaafadha waan hunda dursa nama koomentii keessanii gaarii deebisuu dadhabe miti isa yaraa deebisanii maaliif kaanuu deebisuu hin dandeessi isa nu gaafanne maa deebisuu diddee jechuu dandeessu. Deebisuu dadhabuu qotoon taane natti toluu dideetii soorii isiniin jedha ammallee irra deebi'ee akkasuma isiniin jecha obboleettiin koo yookiis obboleewwanni baay'een hin jiru. Bakka kamitti argamta qodaa bitanna jenneetu meeshaa bitanna jennee barri balbalaa binna jennee kana binna jennee sana bitanna jenneeti bakka itti argamtu wallaallee jettu. Screenshot godheen kakkaa'an warra gaaffii na gaafate warra na arrabse immoo yeroo naaf jettetti dafeetuma deebisa sana mucaasii rafaa jechuu dandeessu tarii. Innaa sana dafeetuma deebisa aarii keessa garee miira aarii keessa galeen amma immoo warreen qodaa bitachuu barbaadanii bakka hin jiru wallaaltan. Viidiyoo hamma dhumaatti waan hin laalleedhaaf malee isinii ani amma dhumaatti hin dubbadha yeroo baay'ee amma iddoo hin jiru hundumaa hin dubbadha iddoo hin jiru dubbachuu immoo caalaa bakka ani jiru wanta isin karoorsitan bitachuudhaaf yookiis immoo bichisiifachuudhaaf yookiis immoo na erguudhaaf isin hin daangessu. Silkiin koo banaa taanaan himoodhaa fi teelegiraamii isaan na dubbisuu dandeessu manni 34 irratti isinii barreessee jiru jechuudha. Silkii warreen keessaan na gaafattan. Himoo teelegiraamii tigisti jettanii hin barreessina maqaan soorsaadhaan jira piroofaayiliin himoo hababaa ofirraa qaba yookaan libbi qarsooti. Teelegiraamiin immoo noormaaliidha homaa ofirraa hin qabu maqaa soorsaatiin jira lachuu achirraa na argattanii wanta isin barbaadan sana immoo ofii keessanii barbaadan akka isinii bitee isinii geessu fira keessatti haa ta'u dhirsa abbaa warraa keessatti haa ta'u maatii keessan haadhaaf abbaa keessanitti haa ta'u manuma keessan iyyummoo haa ta'u wanta bitee geessu sana karaa teelegiraamiitiin wanta barbaadan sana jaallattan sana yookiis karaa himootiin screenshot godhattanii online irraa waan isin marare sana in ergattu waan biyya keenya keessa jiru waan biyya keenyaan alaa yeroo baay'ee saayinaawwan sibiilaa kana naamni qodaa wayiin jijjiru deemi kun kan biyya keessaa miti naan jedhu naan dhaqee footoo isin argitan itti agarsiisee ilaaluu dhaqu gaafachuu dhaqu kan qodaan kun kan biyya keessaa miti naan jedhu wanta biyya keessanii keessa screenshot godhattanii ergattanii isinii bituun hin danda'a. Amma saayinaa sibiilaa shakilaa kana zirgiidhuma ta'ee bitii hoottanii hin jiru kana dura baay'ee intinii deemee gaggaafadhee waan ta'eef viidiyoo footoo namni wayinaa argitee kan akkana naa bitetti fuudhee deemeen baay'ee itti qorame dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru jechuudha. Wanti isin barbaachise waan biyya keenya keessa algaa isin marare qumsaatiin isin marare biiffee isin marare barmeera isin marare waan mana gogaa qabu isinitti waan tariisa qabdachuu dandeessu waan isin marare uffata isin marare caammaa maan ta'e warqii dirasii maan ta'in alaa hin bitiina amanamummaan bitee isinii geessuu nan danda'a gooftaaf galanni haa ta'u. Akkuma kana dura dubbadde waan gaariitti abbaa ta'u baasa waaqa miti waan yookiis allaan yookiis immoo huumaan keessa miti waan gaariitti isin baasu abbaadha waaqa gaditti yoo waan gaarii facaafta waan magaarii isin eeggata. Akkasiniin jecha obboleettiin tokko akkasitti na gaafatte tigisti biiffee qumsaatiin halgaan bitadhaa yookiis naa bittaa birrii meeqadha amma naan jette torbee kana keessa dhagaa dhiifama siin jedheera asumarraanii naam jechuu didee qofaa wayii ashagdee turte guyyaa 3-4 fi sinitti garuu fedhiidhaan sin bira hin jira dubbachuu nan dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf kanatti sinirraa zimmedhe wal qabatee dumagaa kan moonee faanaa siniin jedha obboleettii koo gabaan ati gaaficha na gaafattee farraa tokko miti waan na hubachuu qabda yookiis immoo wal hubachuu qabnu gaafa waan takka godhachuuf karoorsine amma fakkeenyaaf ani Itoophiyaan jira yookiis biyyi mormaan jira yookiis Itoophiyaa keessa jira ka'ee waan takka bitadhee haa jennu waan ani bitadhe sana antigisti bittee sana nan bitadha yoo jettanii har'a gaafattanii
garuu birriin isaa isiniif hin guunne waan na hubachuu qabdanii birriin madaamii harka jira lammanni immoo ji'a sadii malee hin ergitanii yookaan immoo ji'a lama malee hin ergitanii birrii ji'a tokko qofatu immoo isin harka jira qodaan har'a bitadhisu immoo isin marareera bitachuudhaaf satigisti bitte sana har'a bitachuun nan bitadha jettanii osoo birrii madaamii isiniin ergiin osoo ofii keessanii immoo ji'a lamaa guute yaa birriin inni ergamu raacata waan ta'eef yaan dhufee fuudhuufis hin kennamaa waan ta'eef kan ji'a tokkitti machee eenyuyyuu ergu hin ergu noormaaliidha kun waan soba hin qabne jechuudha ji'a tokko hin ergitanii utuu isaan guuttatiin qodaa isaan bitadhati dhaqi gaafadhu yoo har'a naan jettan garuu birriin keessa yoom dhufaa har'a guyyaan 12 gaafa 30 dhufu yookaan gaafa tokko gaafa 2 yoon har'a gaafa 12 kana dhaqee gaafadhe gabaan har'aa fi gabaan guyyaa tokko yookiis guyyaa lamaan fuuldura jiru dhufuu kuni qixa miti dhugaan sanitti ma hin dabala malee hin qannasu minaan miti minaan gaxarii baadiyyaadha gabaa tokko geessine gabaa tokko guddita gabaa tokko rakasa ta'a minaan miti hin rakasu in dabala qodaadha meeshaadha mana kiraayiidha kanatti waddachaa namni keenya akkasiin jecha obboleettii kiyyaa nan bitadha dhaqee naa gaafa yookiis meeqadha jettee turte koomentii kee waliin baasu garuu waan na hubachuu qabdan yookiin isaan isin hubachuu qabu gaafuma xiqqixooftanii maallaqa harkaan qabatanii tigisti waan akkana barbaadeera waan akkasii barbaadeera barreessi qabiifi dhaqiifi naa bitan immoo birri sirriitti erga adaraa seeraan galmaan naa gahe yoo jettani har'a yoo ergettaan boolga naman talte shumaaxxe isinii bituu dandeessi magaalaa keessan jira waan ta'eedhaaf isinii galee magaalaa keessan jira lafti qooree jira bakka barbaadan isinii geessuun aarsii asallaa ta'e aarsii nagallee ta'e eessa ta'e karaa garanaa tullu boolloo ta'e tajii ta'e sabbataa ta'e magaalaa asgorii ta'e ol darbee immoo walisoo walqixxee ta'e isinii geessuu nan danda'a. Makiinaadha kan deemu lafti qooreera galanni waaqayyoof haa ta'u asirraan karaa keenyaas immoo karaa shawalixaas immoo amma iddoo barbaadanitti isinii geessuu nan danda'a hoolota giincii hamboo ol deebi'ee immoo ashawaa meedaa shiroo meedaa kanneen kana fakkaata isinii geedoo jaajjii baabbicha isinii geessuu nan danda'a baakkoollee na gaafattee turte obboleettiin tokko geessuu dandeessaa jettee turte eeyyan jedhee sii barreesseera. lakkoofsa bilbilaas illee jalbatti sii maxxanse yoo siin dhufne ta'e hin beeku koomentii jalatti karaa himootiin na dubbisi maqaan soorsaadha jedhetan soorsaallee gaafadhee obboleettii tokko meeshaa akkana jette maal goota innaan nan geessaa baakoo nan geessaaf rakkoon hin jiru naan jedhe sii dhaquu hin danda'a waan nuti barbaadde obboleettii kiyyaa iddoo jirtanitti jechuudha garuu gaafachuu dursa ofii kootiitti qophaa'ee isinillee itti qophooftanii maallaqa ergattanii akka bituu wayya malee har'a yoon nageessinii gaafadhee bor dabaluu danda'a. Meeqaan bitama jettu amma fakkeenyaaf yeroo darbe sana 10,000 dhugaa dubbachuudhaaf naannoo birrii 15,000 hin bite jechuudha. Tokkittiitu achi keessaa meeshaa adaamaa kee deemi keessaa 15,000 birrii 500 ta'e malee hundi isaa birrii 15,000 biiffee qomsaatinii haaligaa. Isaaf zabanaa yoo madhufe sun taane didiimaa noormaali ani mukarraa hojjetamu jechuudha. Innis amma laalaa jirtanii TikTok irra laaltanii isaan beeksisaa jiran soba innaa jala galtanii lakkoofsa sana fudhatanii bilbiltanii waan biyya keenya jira waan ta'eef bilbilee nan gaafadha yeroo baay'ee widdiidha kan isaa sinitti dhugaa waaqaa sinitti hima. Kanaaf waan obboleettiin keessan akkas isiniin jira itti qophaa'ee maallaqa ergaddaa isinii bituu nan danda'a soofaa nama meeqaatti jira jechuu dandeessanii gabaan kaleessaa farraa tokko miti garuu akka humna keessanitti isinii bitamuu hin danda'a. Dirqama isa birrii 80 60 osoo hin taane birrii 45 birrii 55 birrii 50 birrii 37 birrii 40 kanaan isinii bituu nan danda'asi hin dandeessus ergachuu. Isa abiddiitti boba'e osoo hin taane isa dambanyoota nan qaba waan ta'eef magaakalanya isinii bituu nan danda'a. Akkas isiniin jedha waaqayyo janagaa walitti nu haa deebisu. Argaa fi soofaan hojjechuu argaa fi biiffeen hojjechuu dandeessu. Egaa akkuma gabaasaatti inuma bitama innis akkuma ofiitti isa jeenjaa osoo hin taane inuma bitama jechuudha inuma jira qodaan dhugaa dubbachuudhaaf itti qophaa'aa gaafuma itti qophooftan haala hojjedha homaa rakkoon hin jiru sinan jaalladha waan wajjin turtaniif waaqayyo sanaa kabaju nagaan tura.